galatoomaati. Wanta irraa dubbachuu deemu waa'ee hawaasa keenyaa godina Baalee aanaa Goobbaatti ganda qonnaan bulaariraati. Uummata keenya waggaa tokkoof as gubbatti itti roorrisaa turtee bilchiginnaanii warroonni biyya bulchina jedhu itti roorrisaa itti agartee uummata kana lafaaf lafee isaanii irraa buqqisuudhaaf itti roorrisaa turan jechuudha. Istiil hadhallee uummanni sun furmaata wanni isaan argatan wayitu hin jiru. Furmaata arganne akkanatti olii gad oofan halkanii guyyaatti yaatee jechuudha bilchiginnaan. warroonni ganda bulchina jechuun aanaa bulchina jechuun godina all of them jechuun walirratti wal geettee taraa itti deemaa uummata keenya gidirsaa jira jechuun gidira uummata keenya gidirsan kanarraa yeroo hunda haasawinaa jechuun yooma namni nu dhagaye yooma uummanni Oromoo kan nu dhagahu taate keessattuu uummanni Oromoo ka Baalee yoo ka dhagahu taate because taa'aniitiin itti ilaaluutti hin jiran uummata kana jechuun taa'aniitiin itti ilaaluu jiran waan deemaa jiru takka takkaan quba qabnaa jechuun kanaafi wanta uummata keenya hadhallee godhaa jiran asiin dura ni yaadattanii jedheetiin amanaa ji'a tokko akkas ji'a tokko ji'a lama dura maanguddoota akka ilmaan sikkoo mandooti akkasuma akka maanguddoota Baaleetitti hawaasni keenya dhaqanii roobetti uummatatti himatanii maanguddoota himatanii maanguddoota kana maanguddooti kun dubbii fuudhanii dhufnee isin dubbisnaa jedhanii dhufanii dubbisanii Haajaa Loonfaati namni agartee Ibraahim Baabangida namoonni gurdaan jechuudha uummata kana dhufanii dubbisanii uummanni kun yaada qabu itti himatee nuti agartee lafaaf lafee ta'e irratti cinaa kana nu paarkii waliin miine nuti paarkii kana waan takkan goone paarkiin kun nu hin himannee uummatatu jiruu keenyas gubbatti dadhabee jiruu nu as gubbaa jiraannu warri mootummaa kaabinoof kaadiroonni dadhabdee jedhaniitiin himatani nuti kanaafuyyuu lafa keenya irraa bakki sochoon jiru asirra cinaa kana qabaatee isin qubsiisaa jedhanii akkasitti maanguddoon deemaniitiin mootummaa naannoo Oromiyaa bira dhaqanii jechuudha dubbii qabatamarraa lafa keeyaa dubbataa deemna jechuudha waan soban ta'in jechuudha mootummaa naannoo bira deemanii maanguddichi mootummaa naannoo bira geessee hagasii warri mootummaa naannoo maal jedheeni mootummaa naannoo Oromiyaa Abba Fullaasa yookaan Obbo Shimallis paarkii kanaaf agartee nuti wanni godhuu dandeenyu paarkii kana qabe misooma asitti dhufaa jiru kana dura dhaabbachuu yoo barbaadin yoo barbaadan ammoo lafa keessa irra ta'uu dandeetta yookaan ammoo yoo kaatanii fi roobee lafti isinii haa kennamuu jedhaniin uummata kanaan. Hayyee jedhanii waan qonna nutiin qotannaa qonna kennallee qotannaa akkasumas lafa kana wayita kaanuu lafti nuti oddoo qabna gommana qabna shunkurtii qabna waan ittiin jiraannu kana mara dhiisnee badhetti gadna'ee irraa waliin kaanu nuti jiruu teenya guutuu asirra jiraataa turre wanna takka odoo nu kennin fuudhanii nu dabarsanii nuti lafa kennallee qotannaa qonna kennallee dhiisnee biraan deemnu jedhee uummanni kun gadi qabee itti hime kanarratti waa'ee qonna qotachuudhaa fi barana asmaraan ga'ee jira waan asmaraa kanaatii fi waa'ee waan kaasaa jedhanii mari'adhee isinitti deebi'aa jedhee namtichi jechuudha agasiin hawaasni biraa gadi galee lafa roobee koottan lalladha jedhanii lafa kennaaf jennaaniin ummanni maanguddichi gaafsan akka jedhanii nuti roobe jedhanii lakki roobeen ta'u goobe jedhaa ture jedhanaa jedhaloon waan qabatamaa irraa dubbannachu waan maqaballeessi nama balleessi hin taane ardhaa ammootiyyuu lafa san dhooggatanii lafa roobee san iyyuu dhooggatanii ummata keenya fuudhanii nama tungaa gara goobbaa kanatti naqanii dheengadda ummanni dhaqee lafa kana laalan jechuudha lafa kana yoo laalan gamaan qarbii gama naangaara jidduu kana lafa ho'ii jirtu ho'ii asitti galaa jedhaniin ummanni sagalee ummanni dubbate san asirratti gadhiisuu hin danda'a jechuudha sagalee hawaasni achitti dubbate maal jedheen ummanni nuti lakki lafa teenya warqii irraa kaanee oli qabri galluuf takkan jiru yoo qabrii taate achumannu ofi taate achumannu awwaalaa jedheen ummanni lafa teenya warqii irraa kaanee qabritti hin galu jedhe dheengadda jechuudha kamsaa kalee malee dheengaddaa kamsaa kana jechuudha gooba fidanii uummata kana Abu Musaab koottaa seenaamee please yeroo baay'ee isin barbaada hin dhuftanii ajjala seenuu hin feetanii deemtanii koottaa seenaa yeroo takkamee please so uummanni lakki nuti lafa warqii irraa kaanee qabritti hin gallu yoo qabrii taate achuman nufi achuman nu awwaalaa jedhee uummanni didee jechuudha amma yoo doobaan dhageenyu wanti amma dhagahamaa jiru warri Oromiyaa irraa dheengaddaa dorbaan darbe keessa dhufanii lafa kana ummata kana lafa roobee ka mootummaan naannoo Oromiyaa kennaafi jedhe kana kennitaniifi jedhanii kaabinoota Baalee gaafatan kaabinoota bulchitoota aanaatiif kanniin gaafatanii jennaan lakki nuti isinii kennina jennaaniin ummatatu didee jettee kijibaan ummata ooftee karaa irraa qabdee jechuudha kaabinoonni yoo dhageenya immoo lafoota amma ummataa kennan gara naannoo roobee kana ummata biriitii qoodanii jiran jechuudha ummata kanaa kennuu didaniitiin
kanatu dhagamaa jira jechuun hawaasa irraa dhagamaa jiru. Kanaafi hawaasni Oromoo bakka jirtanii ummata kana quba qabaadhaa wallahi shira ummata kanarra dalagaa jiran shira hawaasa keenya irratti dalagutti jiran shira hangana hin jenne ummata keenya irratti dalagutti jiran. Ummanni kun lafti teenya warqiidha warqii keessaa nu baasanii qabrii keessa maa nu galchitanii jedhaniin kalee malee dheengadda wallahi sagalee san tokko as gubbatti isinii gadhiisuu dandeenya jechuudha. Kamsaa dheengaddaa ummata fuudhanii goobba geessaniitiin bakka qabrii wayii geessanii sanuyyuu ka ummanni warri lafa qotee bulaa warri abbaan lafa sanii achi dhaabatee lafti tun teenna nuti itti gabbaraa jirra akkamitti nurraa fuutan odoon jedhuun odoo ummanni lafa ummataan feenu lafa ummatarraa fuutan jedhuun maalitu sin gahee nutu isaa waliin fixaa jetteeni kaabinoonni jechuu jedhaniini odoo ummanni warri lafa saniillee dhufee achi dhaabatu warri lafa san qotatu dhufee achi dhaabatu lakki maatu sin gahe jedhaniini ummata kana lafa kana isinii kenninaa jedhaniini akkasi doorsaa jiran jechuudha. Lafti kun ammoo ijoolleen goobbaa yoo beeytan gara naggaadee safarii gad kuunnoo karaa irraa fagoo bakka qabrii jira. Garanaan qabrii gara kaaniin gara tokkoon qabriidha gara tokkoon ammoo qileedhaa jedhan. Ani jecha hawaasa sagalee uummataa san dhagahee wallahi baay'ee garaana nyaata. Jarana warqii irraa nu kaastanii qabrii maa nu galchitan qabrii yoo taatachuun nu fixxanii jedhanii wallahi billahi. Yoo qabrii taatachuun maa nu ajjeesne jechuun maa nu awwaallee itti awwaalu wayi nu fixxanii jedheen uummanni kun. Kanaafi uummanni wanti dalagamaa jiru shirra jarri kun dalagaa jirtu shira bulchaa aanaa bulchaa godinaa maanguddoota wal ta'anii uummata keenya irratti dalagaa jiran wallahi shira keessa takka takkaan isin gadi baafnee isin saaxila jechuudha. Wama feetillee taatan nuti laal wanni nuti argannu waan takkan jiru waan kanarra ummata keenyaafin dubbanna hawaasi kuni hawaasa kana hadda akka hawaasa keenya gammoojjii baalee olii gaffa caastanii itti kadhachuun feenu ummanni kun hadda ummata beelayee isin kadhataa jiru beela hin qabu dheebuu hin qabu lafa teenna warqii irraa nun kaasinaa nun kaanu jedhaanii jira ummanni kun lafa keenya ni qotanna jedhaanii jiran warroonni ammoo biyyaa keessattuu warri sheekotaallee warri maanguddootalleen waa'ee ummataa kana cadhisanii gara mootummaa goranii itti as gargalan ummata keenyatti gara mootummaa kana goranii ummata itti as gargalan wallahi hadda amma wanni wal maarru takkan jiru qara kabajaa adaba walitti godhaatiin turre jara keenya wayta kana jennu isin biyya alaa teettanii iyyitanii nuun jetti namoonni tokko biyya alaa teettanii iyyitanii dhuftanii ummata hin qabsooytan nuun jedhan odoo nuti hin dubbatini ummata kanaa qileenna hiixanii jirtan dhugaa isinitti hima hadha wallahi billahi osoo nuti biyya alaa kanaa hin dubbatini saaxila isinu isin hin baasini odoo nuti waa'ee ummata keenyaa kana gadi baanee hin dubbatini ummata keenya qaata qileenna hiixan sila hattoonni qaata qileenna hiixan mistira keessan waan isin jettanii ummata kana sobdan gaafa yuuniskootti paarkiin kun galmaayu irraa eegalee wanta isin jettanii ummata keenya sobaa jirtan gadi baasnee miidiyaatti isin saaxille jechuudha. Miidiyaatti isin himne isin ammoo achi teettanii dhiira yoo taatan koottaa biyyaaf falmadhaan nun jettan nuti as teennellee biyya keenyaaf falmateera sumuna takka keessaan argannu laal nuti kafalanii odoo ta'anii firii dubbanna ummata keenyaa fi quuqama hawaasa keenyaatiif dubbanna namni tokko waan nuu kafaleeti miti kaasoo hin obboleeyyan tiyya namni tokko waan nuu godheeti miti quuqama haqa ummanni sun qabu lafa san irratti dhalanne lafa san waan isiin taate beeyna hadha ummata keenya ka isin gammoojjiidhaan barbaaddan gongomaadhaan barbaaddan barraaqiin barbaaddan ummanni barraaqee beeyta ummanni madda walaabu kan dhiyoota naka miidiyaa kana gubbatti qarqaarsa gaafataatiif turre hadhallee muka jala jira bar walii taakina baad maallatti dhufteetiin ummata riraatiif jallisii qopheessee jallisii galattee kijiban xurumbaa afuufta asirratti ummata sammaatti hin galchin kiiloomeetira xiqqoodha ummanni hadha dhiyoota na buqqeessanii fi bakkee hadha ummata keenyatti galchina isinii tolee jira akkasuma jallisiin tolee jira ummanni facaafatee irraa nyaataa jira maal jettaniin ummanni achi jiru sunuu barbara jira beelayeetiin beelaan dhumataa jira ummanni achi jiru sun ummanni isin hadha lafarraa fuutanii ummata riraatii kennina jettan kun bari hadha irraa ka'aa jira bar wanni inni achirraa argataa jiru jiru bar nuti wal hin beeknu yaa obboleeyyan tiyya nuti hin beeknu lafa nuti hin beekne nutti himuu deemtanii gongomaa kan hin beekne nutti himuu deemtanii beeyneetii callisnee bar hadha odoo isin nama taatanii osoo warri hadha ganda bulchu godina bulchu aanaa bulchu kunniin kanama ta'u taate maatiin goota kennaa beelaan manatti hin dhufan maatiin goota warra hadha laal warra kololeer aliyyi cirrii jechuun warra
akka shaamaa ta'anii nuu baqanii shaamaa ta'anii nuu baqaniiti nuti hadha afaan isaaniitiin dubbanna. Hadha warri makiinaa petrooliidhaan gobbaaf roobeen jidduu bashannanu dalloo firiraan jidduu bashannanu asii Finfinnee Adaamaaf Shaashamanee kana jidduu makiinaa wanni ittiin bashannantan kun dhiiga isaaniitiin bashannanaa jirtan. Dhiiga isaaniitiin hadha isaan santu hadha lafa dhabe. Isaanii lafa kana maan kenninaame hadha misooma uummata riraa kan isaan sumunii takka sirraa hin barbaanne. Uummata beela hin qabne, uummata dheebuu hin qabne, uummata goommana isaa qotatee, shunkurtii isaa qotatee, daa'imma isaatiif horii isaa horsiifatee, bari namni ati isin hadha saannate keessaa kaasuu deemtan kun wallaahi billaan nama hoolaa 2,000 qabu jira bar. Are you joking? Are you kidding me? Nama bari abadan si waa kadhachuu dhiisiiti. Kaabinee Baalee waa kadhachuu miti. Nama isin jiraachisaa ture uummanni kun bar. Gibirri isin Baalee keessaa gibira guddaa ka isin nyaattanee sariraa miti. Waliin beeynu. Maatii achii qabnaa bar. Waliin beeynu. Lafti hadha isin irraa uummata kana irraa kaasuu jirtan kan waan isin kaasuu jirtanii bar takka takkaan beeyna. Wanti paarkii wal qabatu hin jiru bar. Paarkii yoo taate gandirira qaama paarkichaa jedheetiin galmeesse yuuniskoon gaafa isin uummata sobdanii horii karaa irraa guuraa jettaniin san horii karaa irraa naqaa jettaniin san bar uummanni riraa uummata rabbiin qalbii kenneefit onneellee kennee isin dura dhaabatee isinitti bee noo jedhaniin nu sobdanii jedhaniin. Yoo galmeessitan qabeenya keenyaaf eenyummaa keenya waliin galmeessaa malee nuti wanni horii karaa irraa kaasnuuf hin jiru jedhanii wallaahi billaahi viidiyoo isaatti jira argitaniirtan. Waan dharaa takka guyya takka waan dharaa dubbannee hin beeynu. Kijiba dubbannee hin beeynu. Dhugaa waan uummanni keenya qabu wajjin gadi baaneetiin dubbanne. Akka jennaaniin noo isin hin kaatanii mootummaan naannoo Oromiyaa isin beeka. Mootummaan federaalaa isin beeka. Asuma keessa jiraattanii horii qabeenya keessa namni isinirraan tuquu asuma galma lakkaanuu sobdanii jedhaniin hadha horii malee nu galmeessitanii hadha horiin hin jiru jettanii galmeessitanii booda eessaa dhufee nutti fiddanii in ta'u jedhee uummanni kun laala uummata kana smart wallaahi billaahi uummata qalbii dhabu uummata qalbii qabu agartee uummata qalbiif surrii hidhatee deemu akkana jedhanii gaafatan jennaanii waan takka rakkoon hin jiru jedhaniin. Agartee rakkoon hin jiru jedhaniin hayyee jedhaniini galmaa'ee jechuun paarkiin kun. Paarkiin kun galmaa'e. Wayita galmaayu paarkiin kun qaama paarkii ta'eetiin gandi riraa kun ganda mana barumsaa qabu, ganda mana yaalaa qabu, ganda waajjira ittiin wal bulchan qabu, ganda masgiida torba yoo diqqaate masgiida torbatu jira riraan keessa masgiida torba mana qabu. Argitee? Ganda kuni seeraan qaama paarkichaa ta'eetiin galmaa'e. Namni kuni kijiba jettan koottu akka dhiiraan wajjin dubbadhu. Kaabinee ta'ii, kaadiree ta'ii, faarsituu ta'ii, faarfattuu ta'ii akka dhiiraa koottuutii kuni kijiba akkasittiin galmoon jedhii ana wajjin dubbadhu Jamaal Godii waliin. Likkii sitti dhugaa sitti maal. Yoo ani kijibame koottuu hin kijibda jedhii na qabi. Wanta amma dubbadhu kana dhugaa uummata san keessa jiruun dubbadha. Dhugaa kijiba aganaa dubbadhee beeku as gubbatti. Wanta as gubbatti amma haasaa jiru kanallee ittiin qaanfadhu. Because I know exactly what I'm talking about. I know exactly the truth of my people. I know exactly what is going on in that village. Okay? Waan deemaa jiru waan beekuudhaaf dubbadha. Kanaaf warri waanni kun ammoo kijiba jetta yoo jiraate paarkii qaama paarkii ta'ee hin galmooyne gandiriraa qaama paarkii ta'ee hin galmooyne namni naan jedhu yoo jiraate dookumentii yuuniskoo gubbaa fidadhu koottu na waliin dubbadhu. Yuuniskoo maal jedhee dubbatachu gubbatti nuti jedhaniin nama buqqisuu hin barbaannu uummatallee buqqisuu hin barbaannu buqqaatota nama hawaasa buqqisaa paarkii wani nu galmeessinu hin jiru jedhe yuuniskoon. Dhugaan jirtu kana jechuun haqqi jiru kana jechuun linkii as jalatti isinii poosti godha linkii gaafa Mongoobee miidiyaa ka jedhamu riisarchiin dalagame akkas jedhame ka achii as dubbatanii dhiisiiti. Nagartee dhugaan jirtu kana hadha ammootiyyuu
kaabineen hattoonni maal jetteen gadda kanaan amma booda barumsi amma cufamee jira na barbaade na fakkaate manni barumsaa amma irraa hin banamuu jedhanii dhageeffadha waan uummata keenya kaabineen kaadire hattoonni godhaa jirtu namni maqaan isaa Abdul Qaadir jedhamu faati namni agartee Umar Abdurroo Ganamoo namni jedhamu Abdurroo Ganamoo nama ammallee Masrataa jedhamu poolisa nama ammallee itti aanaa bulchaa Abrahaam Hayilee Bo'een itti aanaa bulchaa godinaa ta'ee bulchaa aanaa ta'ee bulchaa godinaati isa fa'a namni dheengadda torbaan taree Tuusdee dheengaddaa ganda dhufeetiin kaasaa wayii lafa qabiyyeen qabneerra taa'aatiin kaasaa gaafattanii kaasaa wayiin argattanii jedhaniin uummataan word to word jecha akki jibuu miti kun jecha isaan jedhaniin akkas jedhaniin lafa qabiyyeen qabne taate kaasaa wayiitu hin jiru jedhaniin asii shimallisiin bira deemtanii shimallis maal isinii godheree jedhaniin wallaahi maal isinii godheree jetteeni bar agartee kanaafi manni barumsaa hin jiru jedhanii nama amma booda manni barumsaa hin jiru baajanni isinirraa cufamee jira taree ammallee maal jedhaniin mana yaalaallee amma booda dawaan hin dhufuu jedhanii dhageeffadhaa Oromoo dawaan dhufuu wayiituu hin jiru jedhee mana yaalaallee amma tajaajila kennuu hin danda'u jedhaniin ganda kana oofaniitiin Baalee keessaa akka itti baasan godina aanaa Goobbaa jalatti gandi kun achi jala jira bakka gandoonni wal gaanii mari'atatti gandi kun hadha keessaa bahee jira riraan maqaa hin dhayan riraan maqaa hin dhayan akka gandaatitti gandoota 17 aanaa Goobbaa jala jiran keessaa gandi kun ganda tokko gandi riraa ganda yeroo mara mallaqa irraa nyaataniidha agartee irraa elmatan jettu sangaadhaaf aga lukkuutitti gandi riraa hadha ganda kana aanaa jalaa baasaniitiin akka shiftaati isolate godhaniitiin waan ummanni kun haqa isaa lafaaf lafeetiin irraa hin kaanu jedheef isolate godhanii ummata keessaa baasuu barbaadan but that will never happen warroonni hadha waan kana godhaa jirtan akka isinillee rakkoon isin mudatu beekaa seenaan akka isin hin daganne wayita kana jedhu isin sodaachisuufi miti it's a reality on the ground eenyuun lafa isaarraa buqqiftee atillee nagaan hin teechu kana beeki kuni dhugama jiru haganuma homa takka wanni jiru kana sagaleen kiyya jira jara keenya sagaleen jira ameen adubisa amiin Oromiyaa kootu seen eenu nam gurbaa nam nama keen seenaa jedhee awwala ta'a gochuu jedha sagaleen kiyya jira sagalee kee dalawee daniida keessan kana. Okay, I invite you. Ergadhu nama amma in seenaa jettu kana ergadhu arguu dadhabe. Okay, sagalee kee ni jira. Hayyee. Thank you. Kanaafi uummata keenya hadha mana barumsaa irraa cufaniitiin doomsuu barbaadan karaan yoo xiqqaate karaan ji'a tokko qofa isinii deemaa jedhanii ji'a tokko qofa karaan kun cufamaa jedhanii uummanni nuti homaa rakkatina karaa keessaniifillee jedhee wallaahi karaa keessaniif rakkatinaa jedhaniin nuti fardaan deemnaa jedheen uummanni keenya uummata akkanaa kana onnee uummata kanaatti nu keessa jiraa dubbannas gubbaa waan nu kafalaniiti miti beekaa wallaahi waan nu kennaniiti miti onnee uummata akkanaa kanatti nu keessa jira obboleessoo sodaa eenyullee hin qabnu sodaa namaa hin qabnu akka warra tultullaas gubbaa waa kafalanii fi haasaniiti miti yookaan lafa kaaree 200 darbanii haasaniiti miti akkasitti naasoo quuqama hawaasa keenyaa dubbanna hadhas duris borus gaafa as gubbaadhaa uummanni wanni jedhullee nuti waa'ee uummataa dubbataa turre waa'ee hawaasa keenyaa dubbataa turre hadhallee waa'ee hawaasa keenyaa uummata kana karaa isinirraa cufna mana barumsaa isinirraa cufna argitee mana yaalaa amma booda dawaan tokko achi dhufuu hin danda'u jedhan uummata keenya fixuudhaaf uummata jechuun hawaasa fixuudhaaf eenyu kana godhaa jiru bulchaa aanaati namoota ganda san bulchan nama akka Haji Kamaal jedhamu namoota Hasan eenyu ka jedhamu tokko fa'a namoota kanniin warri waan kana godhaa jiran maqaa isin dhooyna Kamaal lubbuutti dhufaa jira hadha ummanni keenya nam tokko miidhamee ganda kana waa ta'ee itti gaafatamaan isin namni wal dhiisu takka hin jiru beekadha we are talking the reality dhugaa dubbanna dhugaa haqa jirutu kana hawaasni keenya ganda kanatti waa ta'ee ummanni keenya ganda kanatti miidhamee hadha atiin barattaa ijoollee tantee bakka feete ergattee barsiifataa ummata kanarraa mana barumsaa cuftaa jechuudha
تنتي أكا فيتتي بكا دلقات النكتا أمتا كان حواس الرمانة برمسا من يالا تنتيتي بكا ديمتي يعلمتا فوق إجارتي من بكا فيتي إجارتا كين أموتو بنا برمسا أورجيتاچو. No way. That will never happen. That will never happen.